السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya kan dhiiraa kan dalaadhaa akkam jirtu nagayaa fayyaadhaa eega isiniin jenne booda amma oduu isiniif himna. Oduu mata duree oduudha. Kiiloon jimaa takka magaalaa Awwadaa irraa kaatee dirree dawaa keessa qaxxaamurtee gara Jabuutiidhaa osoo imalaa jirtu balaan tasaa isii mudateeti jira. Amma oduu bal'inaan sa'a 9tti bilbilaan ergaan bilbilaa akka jettutti arraan tana xayyaarri Jabuutii fi dirree dawaa jidduu waan hin jirreef kiiloon jimaa takka akka daddaffiidhaan konkolaataadhaan ergamtu kiiloon jimaa isii bareedduu tan taate qondaalonni mootummaadhaatiif akka nyaatan qondaalonni mootummaatiif akka daftee dhiyaattu ajaja kennaniiti jiran. Ajajni bilbilaa eega kennameen booda kiiloon jimaa hatattamaan konkolaataadhaan Ayisuuzii irratti fe'amee magaalaa Awwadaa irraa ganama sa'a takkatti bahatee sa'a 2tti magaalaa dirree dawaa seenteeti jirti. Kiiloon jimaa tun shufeeraan naaf dhaabi jettee makiinaarraa gadi buutee akka nama fincaanutti achi asii fi achi deebitee akka mataan isii dhukkubu itti himtee makiinaarratti deebite. Oowwi waan akka malee magaalaa dirree dawaa jiruuf kiiloon tun xooloytee laqajjatteeti jirti. Akkasitti konkolaachisaan obbo bittaa fi raddaatiin isaa obbo gurgurtaan caattaraa geessanii caattaratti hiikanii bishaan raphanii gaggeessan gara Jabuutiidha. Kana booda deemtee yeroo shinniilee geessu akka malee waan dhukkubbiin itti jabeesseef gad buusanii dawaa itti godhanii dadhabanii humna isaaniitti ol ta'uu agarraan osoo lubbuun irraa hin baane dafaa gara biyyattii jaana deebisaa ani owwa dadhabee jettee hatattamaan ambulaansiidhaan gara dirree dawaatti deebisan. Akkasitti Dr. Mirqaanni waan hin jirreef narsiin obbo Haraaraan rifaatuudhaan kiiloo jimaa banee yeroo ilaalu akka malee xooloytee waan jirtuuf bishaan ifii irraa dhugaa jiru itti facaase yookaan rapheeti jira. Akkasitti bishaan irra raphe kun bishaan sukkaraa ta'uu dagatee jarjaraan waan itti naqeef kiiloon jimaa tun lubbuun isii baateeti jirti. Akka gabaasaan keenya obbo Taacaroon Jawutti lubbuun kiiloo tanaa silaa Dr. Mirqaanni jiraate ni eewalamti jaan jarjaraan obbo Haraaraan bishaan sukkaraa itti naqu ni balleesse jaan. Bishaan sukkaraa waan itti naqeef lubbuun baatee isaaniitti ni gaddina jaan. Kanneen yeroo san bira jiran obbo Karrabulaa irratti bilbilee Awwadaa waliin baanee dirree dawaa walumaan keessa qaxxaamurree owwa gammoojjii kana waan dadhabdeef shinniilatti itti jabeessinaan gadi buusanii dawaa itti godhanii humna isaaniitti ol ta'uu eega beekanii booda rifar gara dirree dawaatti eega erganii booda anaa fi isiin waliin agarree ja'a kan booyaa hin gaddi kan irraa mul'atu kun. Dubbii tana adda baafachuudhaaf dura bu'aa paartichaa kan ta'e kabajamoo obbo Zulqarnee irratti bilbilee dubbiin dhugaa ta'uu eega amanee booda yaada biraa irraa if qusateeti jira. Ta'ullee garuu qorataan nageenyaa kan ta'e obbo Dukaakni qorachaa akka jiru himeeti jira. Qorannoon booda yaada yookiin waan ta'e isinii himna eega jaaniin booda haadha jimaa kiiloo saniitiif jajjabina hawwina jaaniiti jiran dura taa'an paartichaa obbo Zulqarneen Allahumma raam. Haadha jimaatan naannoo Awwadaa jirtu irratti bilbilee gadda irra waan jiraniif bilbila nu jalaa hin kaasan. Kana malees adda Taacaroon akka jettutti kiiloo jimaatan ijji re'ee keessa jiraachuu akka hin oolle shakkii qaban himaniiti jiran. Sodaa nageenyaatiif maqaan isaanii akka dhaawamu kan hin barbaanne tokko du'a kiiloo tanaa keessa ijji mootummaa harki mootummaa keessa jiraachuu akka hin oolle yookiin qaamni siyaasaa keessa jiraachuu akka hin oolle shakkii qaban nutti himaniiti jiran. Kanneen miseensa kiiloo tanaa ta'an keessaa kan akka Taacaroodhaa, Karrabulaadhaa, Umar Kullee, Sijaaraa fi Haayilaandii shiishaa fi kan kana fakkaatan gadda guddaa keessa jiraachuu himaniiti jiran. Keessattuu kanneen akka Sijaaraa, shiishaa fi Haayilaandii faan akka ja'anitti nuti guyyaa irraan tanaa
namni tokko akka nu hin bitatin himaniiti jiran. Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya awwaalchi kiiloo tanaa iddoo dhaloota isii tan taate magaalaa Awwadaay bakka maatii fi firoottan isii jiranitti gaggeeffameeti jira. Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya oduun teenya ta'arraa qabnu kanumaatti horaa bulaa deebanaa dagaagaa nagayaan jiraadhaa waan feetan argadhaa. Babiniyas subscribe, share, like, nu godhaa.